Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sanaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa ka warroonni chaayinaa laayyaantu asallaatti faarawata tan garaattan sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kooti. Warri nafaana turtii gootan hedduu tokko galatooma isin jecha yeroo darbee meeshaalee mana kiyyatti galchee irratti ijoolleen baay'een karaa koomentiitiin naa gammaddan jirtu keessa si haa bulfatu daa'ima kee kan keessatti guddattu haa ta'u ittaan amiin amiin jedhee fudhee jira eebbi keessan naaf haa ta'u namni nama eebbisu eebbifama dhugaa akka amantaa keessaniitti maashaallaa kan naan jettanitu jira waaqayyo siif haa ta'u kan naan jettanitu jira dhugaa hedduu tokkoon gammade dhugumaan isin jedha gammachuun koo onnumarraa maaliif hagam akka isin anaaf gaarummaa naa qabdanii ilaalcha gaarii naa qabdanii waan naa ta'e akka naa gammaddanii tuudha kanatti dhagaa dhugaa jaalalli kee onni irraan isin qaba. Anaa waliin murabbiin keessan isin haa jaalatu isin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo gatii soofaa, gatii xarapheezaa, gatii kan televezyiinii nuuf ibsine barii haga dhumaa dhaggeeffanne ijoolleen jettan baay'eetu koomentii jettanii jirtanii keessanis dhuftanii jechuudha. Soorii irra darbuu kiyyaaf dhiifaman isiniin jedha. Amma karma gatii isaa tan deema hunduma isaatuyyuu. Baay'ee keessatti wanni dubbachuu qabu jiraate taanaan waa'ee soofaa kanaa mudoo tokko waan hin baasuuf hin qabu. Maaliif carqiin isaatuyyuu jechuudha dhugaan isiniin jedha carqiin isaatuyyuu waan addaatidha. Furdinni isaa karariin isaa waa danda'u biyya keenya tanaan dura isinitti dubbadheen ture. Viidiyoo duraatti warri jalqabdan waa tokko irraa argattan jedhee taayyaada jechuudha chaayinaala kanarraa. Maaliif hoggaa jettan hoobinnu soofawwan adiinaatti ergitanii biyya keenya awwaaratu jira keessummaan nutti dhufaa carqiin ni hodhisiifamaaf jedhama. Dhugaa carqiin gisee hodhisiifamuuf jechuudha eenni hodhisiifama dhugaadha. Anuu tarii fuulduratti hin beeku hodhisiisuun yaala. Maaliif yeroo hunda baafamee miiccamu. Garuu carqiin gaafa namni sitti dhufu akka soofaa kanaatitti siimboo hin kennu. Mana baay'eetti kan itti hodhisiifame argee jira jechuudha. Namni baay'ee siimboo barbaachaaf jecha immoo wanni soofaan xuraa'ee indaganaa waggaa miiccaran arga jechuudha. Kanaadha garaagarummaan isaa malee carqii hodhisiisuu dandeessa. Mattaruudhaan nattu wanni akka kana eelli hojjete kanumatti ta'u si hodhanii si kennu jechuudha. Hatta kan kanaan ba'us hodhanii too si kennu. Kana fakkaata soofaa kanaanii kanaafan karaa isaa filadhu waa baay'ee danda'a. Ani keessattuu biyya awwaaratan jira ijaatee fadaman baay'ee awwaara baay'eetti bubbee baay'ataa yeroo kana amma fulbaanni ganaa seensuudhaaf caafirra ga'ee jira onkololeessi seenuudhaa jechuun ka'utti fulbaanni dhumee ta'ii soorii ganaa guyyaa lama maaltu keessatti hafaa bubbeen isaa waan biraatidha. Kanaafuu ana kanaan fakkaatuun bitan. Baay'ee soofaan kun ijoolleen baay'eellee jaalataniidha. Soofaa baay'ee mirxii ta'edha. Karariin isaatis akkasuma waa danda'uun isaatis isiniin jedha. Teebiliis argitanii too jirtu yeroo darbee teebilii fi soofaan baay'ee gatiin isaa walitti dhoggaa dubbattan. Garaagaraa miti ijoolleen baay'een teebilii dhuunfatti na gaafattan jirtan. Teebilii tokko gaafa filattanii dhuunfaa isaatitti miti. Soofaa wajjin walitti gatii isaa karakkarattanii bitatu. Kara biraatti illee bitattanii isiniin jedha. Yoo anaan ta'e ani akka koo karakkaree bitadheetti fakkeenyaaf karuma soofaa gatii ammumarraan isinitti fa'a. Sooba fi xarapheezaa warreetti 55,000 jechuudha. Kanan bitee 60,000 malee jedhee dideet ani baay'ee mucaan kan maamilaa kanan hojjisiisudha. Wanni namaan adda taasisee jiru akkuma namni kamuu gatii isaa bitatuttan bitachaa jira jechuudha. Wanta adda ta'e hin jiru. Maaliif ani ijoolleen keenya akka fayyadamtuufani wanna harki isaa qulqulluu ta'e ofii isaatiin waan hojjetuuf achi geessa malee anaan waan adda ta'e tokko homtuyyuu hin jiru. Hojii isaa baay'een jaaladha. Baay'een dinqisiifadha. Sababbiin isaa ofiif hojjeta. Of jalatti nama haa bitu malee hojii hojjetu hunda isaatu ofiif hojjeta. Ofiif irra deemee toolaala isa jalatti hojjeta malee inni itti qacaree gaafa tokko dogongoree meeshaa fiduu waggaa deemuyyuu qalamii minaamina dibbi malee ijoollee waan isaan alaa wanni hojjetamu tokko homtuu hin jiru jechuudha. Baay'een hordofa waan ta'eef meeshaalee wanni qarshii namaatitu achi jira waan ta'eef nan deddeebi'a yeroo baay'ee waan ta'eef iyyuu ilaalatan jira. Yoo meeshaa fiduudhaan deeme makiinaa ittiin fidu fidatee dafee tiraanispoortiidhaan ofii deebi'ee achi ajajatee deebi'eetoo hojjeta. Amma halkanii baay'ee yerootti baay'ee haga isaa jaa yeroo hojjetu fa'aa jira jechuudha. Achi keessatti baay'ee nama dinqa. Yeroo kanaan hundi keenyayyuu as keessatti soorii gorsa kiyya keessaan gatu hundi keenya odoo yeroo dargaggummaa keenya akkatti hojjenneedha. Rakkataan biyya keenya keessatti hin baay'atu haga na jechisiisudha jechuudha. Kan na jechise isiniin jechuun jaaladha. Egaa soofaa fi teebiliin kun baay'ee bareeda. Dhugaan isiniin jedha.
أنا باقي نتبريد أكثر سين لي جالت تجرتني وريت كوشن تمشانين هوجسيسني سنجدا كومشاني أنوات الرابوس سيفات قافتي كركريتشو إسني فستانا سلمى أيانتو سلمالي كيسن أيانتو أدته كيسن كيسن أدوان تتوقعهم تجنجرو أنا برتي أنا كسر تنبيك أنا باسي سرّا ولا كوانو فيكي الرابع وتتنبيك كان حاجة ناقل نسميه شو جالدا كان قاتين إساي جو جالتن تأه جولن باين مو بالبلا كي أقافة تاجرتني أسمانا ندون كلا تبلي تلفزيون دربني بالبلا سنيفما بالبلا دواسة كلا فرتمشان سديتا ميلا مجهاتا متر فرتمشاني الرندي بيا دواسة كلا فرتمشان سديتا ميلا مجهاتا متر فرتمشاني دا كانان نارجع شو دندسون سنينجة شو جالدا وري عملي لقافة تاجرتني درا بالبلا فوقارو كرا قديد له هندرا تاريخي نامي كذي باجي نما أرقام أبو دندا إسنينجة شو جالدا كنا فكّات إيجاكا كرا تبلي كذي ديمة تبلي نمويو تلفزيون التنقلة ترانبرلي سنتاسعة تنتوري ويا كله سامو قبا ديمة توري شورا سامسونجين بايزاوي بيجي نكيسة تباي نرقم أنا ما سامسونجين أرجعني سامسونجين هو دبي راسين ماله إنسانو باي قبام برباد مونجيو ناجراني أنا باي جالدا سببين إسا إنترنت اللي هي الأمور بعد جاته فواتير تيجورا كنافيو إسا أودون أرجعته إسا جريتا يادا جرا إيجا كاتالورا هو رفلة هم بيكو أبتشيناني معاملة مشالي أنا بايزاوي معاملة جزء باي أنا معاملة بافا جوديما تناندرا وجدوا بدي تجرا أبتشينجرو نما تجتاي تجرا إسا وانا نبيفات إن تلفزيوني شغافنا نجرو أما جبار رتوان تكاسين عندي أنا رو جبار رات أمي مسنتة سوق إسا كيسايتشو وانا ميشان كمبرو في اللي واستناك أبوان تيب أكيد بيت وقاله فندرتك تريتون لدن دايو يونا في اللي في داني هم بيكو تلفزيون قالتني يرو دربي جنا أسنين جيل تري أما سمو ديمي قافنا أرجعنا بعدها جواب رات نرجع ويشوكو يتميتيون ما عملك يبرد تنجري يعني بوانم في أيوة جنبي يعني سوكي بنا بكن جواياتو ديموت ما عملهم بعفتة شو يرو واي كنا فكاتا قوانين إسامي كم بيتامي وقاجت تاني كم أقول أفرين بيتامي كذا باقي بريدا لقان سنجي كي يوان تايف جتشو سنتيني بقى باقي منا سيمبو منا فنيكاو كندا قتين إسا نمون باقي نونا ملالن قتين إسا باقي غاري ورم تبيه كيسا جرو ودي متنان جتشاتو من جتشو دا لقان بچو بي تابلين كوني كنا فكاتا نسين جتشو جالدا إيغاكا قتي ورنا قافتاني قتين إسا كنا يرو دربي ودو سنتمو إسنتي من دربو كوتي إجاب قلبي كسرنا هم بس سنجت من جالدا قتي ونسا كنا فكاتا وروني بربادة بالبلا كي أكره وصلتين تامبلي رلنا تيجي سنجت جالدا كسم وانتون وديفنو أداة اللي بيجي كيسا وان بربادة نقاجراته ناتيجي سنجت كسم مو نيهفا وانتون نجيتي أسرع وكان الموسم بوك أبيس أسرع عن غنا نجيب وانتون باي ما كيسا تجنجلني ولما إلى الله إذا كام تكو في كيتش أو جيادة داولي جفي بتويو جرا قافتكم محل مجاتي أسين ديبنا هذا فيديو برات ولت ديبنت بكجرت تنقانا تا باين سنجارة باين سنكباجا باي باي